jijjiiramni kun yeroo dhufu riiformii waan gurguddoo taasifaman keessaa riiformii dinagdee isa tokko. Riiformii dinagdee immoo gaafa yaadamu Itoophiyaan waggoota kudhan dhufan keessatti yookaan waggoota dhufan keessatti dinagdee dandameessaa qabaachuudhaan dinagdee kana fuulduratti ceesisuuf tarkaanfachiisuuf seektoroota dinagdee kana baachuu danda'an jedhamanii addaan fo'aman keessaa turizimii isa tokko. Turizimii maaliif filatamee jennee yoo fudhannes biyya kanatu qabeenya turizimii hedduu qabdi. Baay'ee hedduu. Qabeenya turizimii UNESCO irratti galmaa'ee lakkoofsa baay'inaan qabaachuudhaanis akka Afrikaa tokkoffaarra jirtu. Garuu immoo baay'ina turistootaa immoo harkisuudhaan immoo tokkoffaarra hin jiru. Qabeenya turistii harkisuu danda'an immoo qabdii moo hojjetan yoo gaafanne kan UNESCOtti galmaa'aniin alatti immoo seenaa aadaa uumama adda ta'e qabaachuudhaan immoo biyyoota turistoota hedduu harkisanii wajjiniin sirriitti dorgomuu kan dandeessu. Erga kana ta'ee turizimiin filatamuun isaa sirriidha jechuudha. Garuu salphaa miti. Turizimiin amala isaatiin gosoota dinagdee hedduu sochoosuu dadammaqsuu keessatti illee qooda guddaa qaba. Maallaqni sharafni tokko turistii tokko irraa bahu kun seektara dinagdee qofa hin ta'in maatii hedduu tuquu danda'a. Hojii garagaraatti kan hirmaatan. Kana jechuun immoo dinagdee sochoosuu keessatti gaheen inni qabu olaanaadha jechuudha. Fakkeenyaaf turistiin tokko yeroo biyya kanatti dhufu maal godha jennee yoo fudhanne eerpoortiitti yoo bu'ee maallaqni sharafaa baankii tuqeera jechuudha faayinaanshal seektarii. Erga maallaqa sharafee booda immoo bahee bilbila siim kaardiin baasaa soo teeleekoom indastirii tuqeera jechuudha. Namoota achi keessatti qacaramanii hojjetan immoo ilaaluu dandeessa nama hammam akka ta'e. Achi ba'ee taaksii fayyadama. Soo tiraanspoort seektarii tuqeera jechuudha. Achi gara hoteelaa dhufa. Hoteelli immoo mataa isaa immoo gaafa fudhattee seektara tokko qofa osoo hin ta'in nyaata qopheessuu oomisha qonnaati. Akkasumas immoo oomishaalee warshaalee garagaraatti fayyadama. Kanaaf warra maanufaaktariingii keessa jiran illee tuqa jechuudha. Hoteela keessattuu galteewwan dhufan baay'een isaanii seektaroota garagaraarraa kan dhufan gaafa ta'an hin baay'atu. Ala bahee kophee haxoofsiisaa mana bakka bunni gurguramu galee buna dhuguu danda'a. Waan adda addaa keessatti hirmaachuu danda'a. Kana gaafa jennu egaa ekspenditariin tokkoon turistii irraa bahu kun seektaroota meeqa akka tuqu namoota meeqa bira akka qaqqabu asumaan yaaduun hin danda'ama jechuudha. Kanaan ala immoo agaarii biyyaa beeksisuu wajjin wal qabatee illee gahee olaanaa qaba. Soft poweriidha. Namoonni as dhufan biyya daawwatanii dhufan deemanii fira ta'anii deebi'u. Yoo sirriitti keessumsifne kunis ambaasaaddarummaa qaba jechuudha. Kanaaf shoora adda addaa qaba. Dhagiittii biyyaas ta'ee dhiibbaa biyyi keenya qabdu akka dabalu godhuu keessatti illee gahee olaanaa qaba kan jedhuun kaasuu dandeenya. Jijjiiramicha hordofee yeroo komishiniin kun murtoo mootummaan Oromiyaatiin yeroo hundaa'u kaayyoon guddaan ni hundaa'eef qabeenya turizimii dilbii Oromiyaan qabdu misoomsuu fi bal'inaan beeksisuudhaan galii gama kanarraa argamu akka guddatu dinagdeen akka dagaagu fayyadamummaan hawaasa keenya akka mirkanaa'u godhuudha jechuudha. Komishiniin kun hundaa'ee hojii babal'aa hojjetaa keessattuu qabeenya turizimii beeksisuu wajjin qabatee diitaalessi wajjin qabatee hojii bal'aa hojjetaa tureera. Kanaan immoo bu'aan gurguddaan dhufeera jechuudha. Amma ji'ootaan arfan darban keessatti karoora qabanneen waggaatti turistii miliyoona 25 kan biyya keessaa fiduudhaaf kan karoorfanne. Kana keessaa garuu turistii miliyoona 8.1 ji'a arfan kana keessatti dhufee jira jechuudha. Turistiin akka kana gaafa dhufu turistiin kanarraa galiin birrii biliyoona 12.2 ol dinagdee keessatti akka dhangala'oo taasifamee jira jechuudha. Galii turistii kanarraa walitti qabudha. Turistiin kun eessarraa dhufaa? Sababa maaliitiin dhufaa? Kan jedhus kaasuun ni danda'ama. Walgahiin gurguddaan sadarkaa federaalaa fi naannoo magaalota gurguddaa keessatti gaggeeffama. Daawwannaadhaaf namni daawwannuma karoorfatee hin deeman barumsaaf kan deemu jira. Fira gaafachuudhaaf, amantaadhaaf, sababoota adda addaadhaaf turistiin hin deema.
hiikkoodhaan immoo ilaalle tuuristii kan jedhamu immoo nama waggaa tokko gadi guyyaa tokko ol bakka jireenya idilee isaarraa fagaatee dhimmoota garaagaraatiif deemuu fi hojiiwwan galii argamsiisan keessatti kan hirmaatan jechuudha. Kan akkasii egaa hedduudha kan qabu Oromiyaa keessatti. Aadaan imalaallee baay'eedha. Kun waan gaarii. Gama biraatiin tuuristii biyya alaa gara tuuristii biyya alaa 40,000 ol ta'utu Oromiyaa keessatti naanna'ee bakkeewwan hawwata tuuristii garaagaraa ilaale. Kanaan immoo galiin argame birrii miliyoona 600 fi miliyoona 73 ol ta'a jechuudha. Kun dinagdee baay'ee tuqeera. Dinagdee baay'ee sochoosuu jira. Galii ofii isaatiin galii qofa hin ta'in maddoota seektaraalee dinagdee garaagaraa tuqee jira. Sochoosee jira jechuudha. Kanaan olitti garuu beekamtii Oromiyaan qabdu akka dabalu taasisee jira jechuudha. Dhiyeenya kana akkuma beektan taatee torbee turizimii Oromiyaa qopheessinee turre. Keessattuu immoo kurmaanni tokkoffaa kan jee fulbaana fudhatte jee feestivaalaati turistiin baay'een ni dhufa. Fira gaafachuudhaafis ayyaanota garaagaraa hirmaachuudhaaf illee ni dhufa. Kanaan wal qabatee waggaa waggaadhaan kan qopheessinu seeshanaffaadha kan qopheessine torbeen turizimii Oromiyaa jira ture. Achirratti torbee turizimii Oromiyaa irratti biyyoota Itoophiyaa dabalatee biyyoota 10 hirmaachisnee kan hojjennu jechuudha. Biyyoonni hirmaatan kunniin biyyoota Afrikaa 8 fi Chaayinaadha jechuudha. Achiin Itoophiyaan hin jirti. Kanaan immoo bakkee qabeenya turizimii qabnu bal'inaan akka beekamullee hojii guddaatu hojjetame jechuudha. Achirratti Miss Tourism Oromiyaa kan filatamte, badhaasa turizimii Oromiyaa kan gaggeeffame, ambaasaadara turizimii kan ittiin moggaasne filannee itti gaafatamummaatti kennine hojii bal'aa kan hojjenne gama miidiyaatiin ispeeshaalii miidiyaan biyya keessaa fi alaa kan keessatti hirmaate jechuudha. Faayidaa guddaa argamsiisaa jira. Bakka fakkeenyaatti yoo fudhannee ilaalle wanciin misoomee hojjettee galee waggaa 2 darbeera. Wanciin misoomee erga hojjettee galee booda lakkoofsi turistii dabalaa jira. Keessatti turistiin biyya alaa baay'inaan achi deema, kan biyya keessaas deemaa jira. Waldaalee daawwachiistootaa kan yabalaa fi kan fardaatu jiru. Amma akka fakkeenyaatti isaan yoo fudhanne galii hamma birrii miliyoona 12 ji'a 3 gidduutti galchanii jiran. Kana keessaa amma isaan wantoota adda addaatiif baasiin bahee kan isaan qoddatan gara miliyoona 8 ta'a. Maal agarsiisa kuni? Bakka hawwata turizimii iddoo xiqqoo iddoo murtaa'e keessatti waldaaleen muraasni maallaqa hagana hojjechuu yoo danda'anii turizimii bakka hawwata turizimii yoo misoomsuu hin danda'ame maal faayidaa maalii qabatamaa argamsiisuun akka danda'amu kaasuun hin danda'amu jechuudha. Manneen qotee bulaa naannoo sanatti jiran jira. Manneen qotee bulaa naannoo sanatti jiranii kan mootummaan kompensashiidhaaf ijaare jechuudha. Kan yeroo sana misoomaaf gaafa ka'an mana bareedaa sadarkaa isaa eeggatee ijaaree kan kenneef jira. Amma guyyaatti keessummaa bulchuudhaan amma qarshii birrii 3,500 kan galchu jechuudha manni tokko. Gaafa kana amma ji'a guutumaan guutuutti osoo kireessuu baata guyyaa 10 illee osoo kireessuu danda'an amma birrii amma makkatee shallaguu dandeessa. So dinagdee sochoosuu keessatti gaheen inni qabu olaanaadha baay'ee. So turizimii gaafa jennu waanuma xiqqoo wayiitu hin ta'in jireenya jiraa sadarkaa kamiin akka jireenya hawaasa naannoo keenyaa sadarkaa kamiin akka jijjiiruu danda'u qabatamaan kan mul'ate jechuudha. Bifa kanaan fudhannee ilaalle bakka bakkatti bakkeen hawwata turizimii misoomaa jiru kun sadarkaa kanatti jiruuf jireenya hawaasa keenya jijjiiraa jira jechuu dandeenya. Yeroo misoomu yeroo hubannaadhaan qalbiidhaan gaafa hojjetamu hordoffiidhaan gaafa hojjetamu garuu sun gahaadha jettee yoo gaafatte gahaa miti. Maal ta'uu qaba? Oomisha turizimii bal'isuu qabna. Kenna tajaajilaa irratti immoo xiyyeeffannee hojjechuu qabna. Dhimmoota lamaan kanatti xiyyeeffannee hojjechaa jirra jechuudha. Lakkoofsi turistii galiidhaanis ta'ee lakkoofsaanis yoo ta'ee haala adda addaatiin turizimii waliigala ekoosiistemii isaa maal fakkaata kan jedhus kaasuun barbaachisaadha. Bakkeewwan hawwata turizimii misoomaa jiran lakkoofsaanis dabalaa jiru, bal'inaanis dabalaa jiru.
qaqqabummaan isaas guddatee jira. Amma yeroo darbii muummee ministeera keenya jila tokko qabatanii gara Baalee deemanii turanii. Baalee irratti hojii ajaa'ibaa hojjetamaa jiru ilaalee irraa hundi keenya maal akka fakkaatu, soofumbar maal akka fakkaate, gubbaan gaarree Baalee maal akka fakkaatu, riiraan maal akka fakkaate ilaalleerra. San bira dabree hojiin inni kaan gara Jimmaa inni hojjetame, Bishooftuu, Adaamaa wanni hojjetame waan ajaa'ibaati. Magaalonni biroon immoo kooriidara irratti hojiin isaan hojjechaa jiranis akkuma kana jechuudha. Amma biriidatti hojjetamaa jira. Amma Bishooftuu fudhattee haala addaatiin hojjetamee jira jechuudha. Haala addaatiin hojjetamee jira. Horrii Harsadee akka gaariitti misoomee jira. Namuu deemee kan laaluu qabu. Kooriidariin Adaamaa baay'ee miidhagee bareedee hawwattummaan isaa baay'ee ol ka'ee jira. Shaggar amma fudhattee ilaalte shaggar baay'ee kooriidariin isaa garmalee bareedaa jira. Kun maal fidaa? Jijjiirama guddaa fidaa jira turizimii irratti. Tokkoffaa turistiin gara kanatti dhufuuf akka murteessu ni taasisa. Kan lammaffaa turizmaata turistii immoo akka dabaluuf illee ni godha jechuudha. Gaafa turistiin dhufuuf murteessuu fi gaafa turu ture jechuun bulee jechuun baasiin isaa dabalee jechuudha. Wanni asii fudhee deemee jiru muuxannoo malee. Yaadannoo fi muuxannoo malee wanni inni fudhatee deemuu hin jiru. Garuu maallaqa immoo nuu kennee deemu jechuudha. Kanaaf kanarratti hojii guddaatu hojjetamaa jira. Baroottan dabranii wajjin wal bira qabdee gaafa ilaaltu garaagarummaan isaa baay'eedha. Magaalonni keenya baay'ee babbareedanii jiran jechuudha. Tursiisuu danda'u. Amma investimentii hoteelaa hedduu barbaanna. Riizoortii hedduu barbaanna. Abbootiin qabeenyaa gama kanaan osoo hirmaatanii dalagan baay'ee gaariidha yaada. Sababiin isaa egereen dinagdee biyya kana keessatti turizimiin guddatee mul'achaa jira. Fedhiin daawwatamuu kan daawwachuu turistoota baay'ee dabalaa jira. Waa'ee Itoophiyaa baay'ee haasa'amaa jira. Turistiin baay'een kun immoo gaafa dhufee bakka buluu barbaada jechuudha. Kanaaf investimentiin hoteelaa fi riizoortii kanarratti bal'inaan hojjetamuu qaba akka jedhu kaasuu barbaada.